akkaataa qarshii tiktaaka irratti dalagattan daayirektii akkaawuntii baankii keessan irratti ergatuu dandeessan. Akkuma beekamu duraan PayPal akkaawuntii banannee doolaara 50 yoo dalaganne keessaa baafatuu dandeenya. Amma sun hundinuu hafee jira. Karaa salphaa ta'een doolaara 20 qofa yoo dalagattan isteeppiyaan isinitti argisiisu kanaan keessaa baafatuu ni dandeessu. Kanaan isin barsiisa. Ani Oksijiinii chaanaala Oromaan irraa baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaa gama peejii Facebookaatiin Oksijiin Miidiyaa Neetwork follow godhuu hin dagatina. Amma kallattii mankara barumsaa isin dabarsa. Nafaana bu'aa. Hordoftoota keenya kabajamoo namoonni bilbila fayyadamaa jirtan Google Chrome keessan irra ni seentu jechuudha. Bilbilli keessan akka kompiitaratti bal'isee akka isiniif banuuf tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii sana booda dhuma irratti gadi buutanii jechuudha. Sanduuqa kana keessatti raayitii ni bobeessitu jechuudha. Desktop site gootuu jechuudha. Akka kompiitaratti akka isiniif dalaguuf. Tole hordoftoota kiyya eega haala kanaan Chrome keessan isiniif bane bakka searchii kanarratti waan an jedhee barreessu isinilleen haaluma nan asirratti barreessu kanaan barreessitu jechuudha. Maal jettanii barreessitu bit.com iy abobais jettanii barreessitu jechuudha hordoftoota kiyya. Kana jechuun gaa bit gootaniituma jechuudha. Tuqaa hedduu kana gootanii iy gootanii jechuudha. Slash gootanii abobais jettanii barreessitu jechuudha. Haaluma nan gubbarratti isiniif barreesse kanaaf iskiriina irratti illee isin argisiisaa jiru kanaani jechuudha. Sana booda haala kana websaayitii kana isiniif banaa jechuudha. Isin kama tokkoffarra jiru kana cuqaaftan jechuudha. Tokkoffarratti illee yoo isin dhufuu baate jechuudha. Nama kiyya tokkoffarratti naa dhufe isin tokkoffarratti yoo isiniif dhufuu baate barreeffamni isin barbaadu qabdan jechuudha. Abobais PayPal to Ethiopia ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu kana barbaadu jechuudha. Isini kanarratti yeroo tokkoof kilik goona jechuudha hordoftoota kiyya. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Websaayitii kanarratti waa baay'eetu jira gaa hordoftoota kiyya. Afaan Amaariffaatiin jira, afaan Ingiliffaatiin jira. Haala kanaan jechuudha hordoftoota kiyya baankii biyya keenyaa jechuudha. Haala kanaan nutti argisiisa jechuudha. Baankii maallaqa tiktaaka irraa dalagannetti irratti dabarfatuu dandeenyu haala kanaan maqaa isaa jala kanatti nuuf kaa jechuudha. Baankii afur nuuf kaa jechuudha. Kun haaluma argitan kanaani Bashaan baankii fi akkasumallee Itoophiyaan baankii, Awaash baankii fi Birhaan baankii haala kanaan nuuf kaa'aa jechuudha. Tole hordoftoota kiyya eega haala kanaan as dhufne tuqaa sadeen kanarratti dhuftanii yeroo tokkoof irratti kilik gootu jechuudha. Kana jechuun gaa waan irraa dabarfatuu barbaaddan jechuudha ni filattu jechuudha hordoftoota kiyya. Asirratti fakkeenyaaf tiktaaka irraa dabarfatuu feetaa nuun jedha akkasumallee PayPal irratti transfer godhuu feetaa nuun jedha. Kun akkuma argitan send from PayPal akkasumallee send from TikTok nuun jedha jechuudha. Kanaafuu nu har'a kan irraa dabarfatuu deemnu tiktaaka irraa gara baankii akkaawuntii keenyatti dabarfatuu deemna waan taateef asirratti gadi buunee kan gidduu kanarratti cuqaafnaa jechuudha. Send from TikTok kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootuu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana isinii fidaa suuta jettanii akkanatti ol harkistu jechuudha hordoftoota kiyya. Suuta jettanii yeroo ol harkistan haala kanaan barreeffama kan argattu jechuudha. Asirratti maal nuun jedha how much do you want to send to your bank nuun jedha. Kana jechuun gaa hordoftoota kiyya birrii meeqa gara baankii keetitti send godhatu feeta yookaan keessa dabarfatu feetaa jedhee nu gaafata jechuudha. Amma birrii nu transfer godhuuf deemnu nu gaafata jechuudha. Kanaafuu hanga barbaanne jala kanatti yeroo gadi buune maal nuun jedha jechuudha hordoftoota kiyya. Sending ammonet nuun jedha jechuudha. Amma fakkeenyaaf birrii amma dabarfatuuf kan deemnu kan ready ta'e jechuudha. Asirratti kunoo doolaara jira. Bakka kanarratti wanti adda baasee isinitti himuu barbaadu doolaara 20 ol dabarfatuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf dirqama immoo tiktaaka keessan irratti giiftii namni isiniif kennee haa ta'u siree adda addaa hojjettanii haa ta'u waanuma isin tiktaaka irratti hojjettanirraa birrii doolaara 20 ol vaalaansii keessanirraa akkaawuntii tiktaaka keessanirraa qabaatuu qabdu jechuudha hordoftoota kiyya dirqama. Kanaafuu websaayitiin kun amazing baay'ee jechuudha isa ajaa'ibsiisaadha jechuudha dhugaa dubbatuuf. Sababnis maaliif yoo naan jettanii fakkeenyaaf yeroo ammaa kana doolaarri tokko birrii Itoophiyaa 54 irra jira jechuudha. Garuu immoo websaayitii kana yoo dabarfanne jechuudha boonasii nuuf kenna jechuudha. Boonasii kun haaluma isin argitan kanaan amma fakkeenyaaf asirratti 54 kan itti darbaa jiru garuu inni 60 akka nuuf dabarsu nutti himaa jira jechuudha hordoftoota kiyya. So kanaafuu jechuudha haala akkamiin keessaa baafatuu dandeenya ka jedhuun gabaabsee isinitti argisiisaa jechuudha. Bakka asii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootuu jechuudha. Sana booda hanga barbaadan itti barreessitu jechuudha hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf jechuudha doolaara 20 keessaa baafatuu yoo barbaadan bakka kanarratti doolaara 20 isiniif hin baasu. Doolaara 20 ol ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma 30 keessaa baafatuuf fedhaa jedhu kun haala kanaan 30 itti barreessitin jira jechuudha. Yeroo isin itti barreessitan jala kanatti
qarshii Itoophiyaa hangam akka ta'ullee asumatti ilaalu ni dandeessu jechuudha. Jala kanatti receiving amount ka jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan jechuudha birrii Itoophiyaa hanga ta'u asitti nutti isinitti himaa jechuudha. Kun amma asirratti maal nuun jedha birrii 1,800 nuun jedha jechuudha. Doolaarri 30 jechuudha. Fakkeenyaaf kun asirratti doolaara 30 itti barreessine jala kanatti haala kanaan birrii 1,800 siif ba'a jedha. Kun amma akka birrii Itoophiyaati. Eega haala kanaan birrii keessaa dabarfatuu barbaannu hundaayyuu irratti guunee suuta jennee ol harkisna jechuudha. Jala kanatti yeroo gadi buune next bakka jettu ni argattu jechuudha. Next bakka jettu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Hordoftoota kiyya ammallee waa baay'ee nu gaafata waan ta'eef jechuudha. Sana booda haala kanaan mata duree kana qabatee isinii dhufa. Full your name and the phone number correctly nuun jedha. Kana jechuun gaa maqaa keenya isa sirriitii fi akkasumallee lakkoofsa keenya isa sirrii akka itti guunnu nu gaafata jechuudha. Asirratti maqaa keessan osoo hin dogongorin itti guutuu jechuudha. Maqaan isin asirratti itti guutuu qabdan maqaa buukii keessan irra jiru kan maallaqa irratti dabarfatuuf deemtan san jechuudha. Maqaa isa nama sanii jechuudha. Qubee takkallee osoo hin dogongorin asirratti ni guutuu jechuudha. Phone number bakka jedhu kanarratti illee gadi buutan lakkoofsa bilbilaa keessan otoo hin dogongorin itti guutuu jechuudha. Hordoftoota kiyya sana booda maal gootanii asirratti next bakka jedhu tana cuqaastanii jechuudha. Darbituu jechuudha. Nama fakkeenyaaf asirratti maquma tokko itti guutee isinuma argisiisu waan ta'eef hordoftoota kiyya ani amma tokkoma itti guuteetiin isin argisiisaa jechuudha. Full name bakka jedhu irratti illee maqaa kiyya guuteen jira jechuudha. Akkasumallee lakkoofsa kiyyallee irratti guuteen jira jechuudha. Phone number bakka jedhu irratti eega kana hundaa haala kanaan asirratti illee xumurtanii asirratti gadi buutanii next ni jirti next tajettu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Add your TikTok details nuun jedha jechuudha. Jala kanatti illee TikTok email nuun jedha. Emaila TikTok keessanii otoo hin dogongorin jechuudha. Qubee takka osoo irraa hin hir'isin jechuudha. Emaila isa sirrii asirratti ni guutuu jechuudha. Asirratti illee gadi buutanii maal gootan jechuudha. Password isa sirrii itti guutuu jechuudha. Kan TikTok keessanii jechuudha. TikTok password bakka jedhu kanarratti jechuudha. Password TikTok keessanii osoo hin dogongorin itti guutuu jechuudha. Anama emaila kiyya ittiin guutaa walumaan itti guunna emaila kiyya kunoo haala isin argitan kanaan itti guutaan jira nama emaila kiyya kunoo emaila kiyya haala isin argitan kanaan itti guuteetiin jira jechuudha. Hordoftoota kiyya TikTok password bakka jettu kanarratti illee password TikTok keessanii osoo hin dogongorin itti guutuu jechuudha. Hordoftoota kiyya ani amma kunoo haaluma isin argitan kanaan itti guutaan jira jechuudha. Kunoo itti guute geesseetiin jira jechuudha. Emaila fi password TikTok keessanii isa sirrii eega haala kanaan itti guutanii xumurtanii maal gootanii asirratti gadi buutanii jechuudha. Next tajettu tana ni argattu. Next cuqaastanii ammallee gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Your Ethiopian bank details jedhee mata duree kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Amma asirratti suuta jettanii gadi buutan jechuudha. Bakki murteessan as jechuudha. Hordoftoota kiyya choose your bank nuun jedha. Asirratti baankii keessan ni filattu jechuudha. Qastiin fuuldura jirti. Qastii kana irratti cuqaastanii jechuudha. Baankii irratti maallaqa dabarfatuu dandeenyu jechuudha. Haala kanaan nuuf kaahaa jechuudha. Kan reefu suuraa isaa isin argisiise san kun akkuma argitan asirratti hordoftoota kiyya Itoophiyaa baankiitu jira. Nigdi baankii jechuudha. Nigdi baankii fi Itoophiyaa baankiin takkuma jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaafu jechuudha. Itoophiyaa baankii yoo barbaadan fuuldura geengootu jira. Geengoma kanarratti cuqaastu jechuudha. Akkasumallee Awaash baankiin jira. Akkasumallee Bashan baankiin jira. Birhaan baankii ka jedhullee ni jira jechuudha. Kanaafu isin kan barbaadan irratti cuqaafattu jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf Itoophiyaan baankii ka jedhu kana fayyadamuu barbaade isuma kanarratti yeroo tokkoof kiliik godhaa jechuudha. Yeroo irratti kiliik goone haala kanaan irratti nuuf deebi'a jechuudha. Isin kan barbaadan ni filattu jechuudha. Asirratti yoo gadi buune account baankii nuun jedha jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa buukii keessanirra jiru lakkoofsa accountii keessanii otoo hin dogongorin jechuudha. Asirratti ni barreessitu jechuudha. Hordoftoota kiyya accountii keessaniin kan wal qabatu jechuudha. Kan buukii keessanirra jiru Awaash baankii yoo filattanillee akkasumallee Nigdi baankii yoo filattanillee kan barbaadan Nigdi baankii yeroon isiniin jedhu asirra waan Nigdi baankii jedhamu hin barbaadina jechuudha. Itoophiyaan baankii yoo jettan tokkoma jechuudha. Maaliif Nigdi baankii fi Itoophiyaa baankiin tokkoma jechuudha koodiin isaanii. So kanaafuu asirratti jechuudha lakkoofsa accountii keessaniitti barreessitu jechuudha. Ani amma ittiin barreessa lakkoofsa accountii kiyyaatti itti barreessaan jira jechuudha. Hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha. Eega itti barreessitanii haala kanaan geessitanii jala kanatti maal gootan jechuudha. Isa sirrii jechuudha. Lakkoofsa keessan osoo hin dogongorin haala kanaan eega itti barreessitanii xumurtanii jala kanatti submit bakka jettu ni argattu jechuudha. Dirqama immoo TikTok keessanirra birrii 20 ol jiraatu qabaa jechuudha. Jala kanatti gadi buunee submit bakka jettu tana cuqaasne jechuudha. Kallatti mangara fuulduraa deemnaa jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf keessaa dabarfatu waan hin barbaadiniif jechuudha. Hordoftoota kiyya isinittiin argisiisaa jira. Amma isa dhumarra
jira jechuudha carraa isa dhumarra jira jechuudha carraa jechuun fakkeenyaaf isteeppii hundaa'u xumureen jira isteeppii isa dhumarra jira jechuudha sammiit yoon godhe waa takka qofa na gaafata san boodan kallattimaan guyyaa muraasa booda yookaan uzaa 24 booda yookaan uzaa 48 booda jechuudha iimeela keessan irratti ergaan isiniif ergama birriin keessan akkaawuntii keessan irratti isiniif bu'aa jechuudha zaa 24 iyyuu hin eeguu jechuudha yeroo sammiit bakka jettu tana cuqaasta maal isiniin jedha konformi godhii isiniin jedha akka nama iskiriin irratti isiniif barreesse kanaan jechuudha hordoftoota kiyya konformi godhii nuun jedha jechuudha kanaafuu isin maal gootanii konformi gootu jechuudha kunoo barreeffamaa nama fakkeenyaaf asitti isiniif barreesse kana iskiriin irratti jechuudha konformi bakka jettu tana cuqaastaniituma kallattii yeroo isin konformii gootan kallattii maan jechuudha wanni hundinuu xumurame isiniif darbaa jechuudha haala kanaan jechuudha karaa salphaa ta'een jechuudha paayipal banatuuf osoo hin cinqamin akkasumallee yeroo paayipal banatan jechuudha paaspoortii waan adda addaa isin gaafata waan ta'eef otoo san hundaaf hin cinqamin isteeppii baay'ee salphaa ta'e kanaan jechuudha dabarfatuu ni dandeessu jechuudha maallaqa tiktaak irraa qabdan jechuudha tiktaakin akkuma beekamu doolaara 50 yoo dalagatan malee gara paayipaliin dabarfatuu hin danda'ani jechuudha sanii ol yoo ta'e malee garuu weebsaayitii kanarraan doolaara 20 qofa yoo dalagatan dabarfatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya kanaaf waan irraan deebi'aa jechuudha sababnis dabarfatu waan hin barbaadaniif isinitti argisiisuu fi weebsaayitii kan akka itti gammaddan illee abdiin qaba namni hundinuu jechuudha hordoftoota kiyya sababnis fakkeenyaaf doolaara gara tiktaakatiif gara yuutuub illee ittiin dalannu jechuudha akkasumallee gara gabaa gurraachatiin kan deemu hundumtuu jechuudha doolaara meeqa bira dabarsee nuuf erga jechuudha boonasii jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu asirraa yoo ergatan baay'ee gaariidha jechuudha fakkeenyaaf kan tiktaak irraan ergamu doolaara takka birrii Itoophiyaa 54 tti yoo isiniif erganu gara kanaan garuu 60 isiniif erganni jechuudha birrii Itoophiyaa birrii 6 bira dabarsanii nuuf erganii jechuudha haala kanaan jechuudha itti fayyadamuu hin dagatinaa faayidaa guddaallee qaba akkasumallee ta'aba waan tokko dadhabbii tokkollee hin qabu jechuudha hordoftoota kiyya egaan hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsa irra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hangumatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuu fi akka warraa baratan illee abdiin qaba maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif haaraa kan taatan hundumti keessanuu subscribe gochuu maatii keenyatti dabalamaa namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan akkasumallee viidiyoon dabalata guyyaa guyyaan nu gaddiifnuu fi isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo all notificationii tanarra kaa'u hin dagatinaa isiniin jedha akkasumallee viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatinaa like tuquun keessan nu jajjabeessa waan ta'eef like tuquu hin dagatinaa hordoftoota kiyya baasii isin gaafatu akkasumallee viidiyoo kanallee hiriyoota keessaniif gruupii adda addaa irratti waliif share godhuu hin dagatinaa baroomsa keenyarraa bakki isiniif hin galin yoo jiraatillee komentii jalatti nuuf barreessaa namoonni hangammatti baroomsa keenya isin jala darbellee mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuudhaan viidiyooleen barnoota baay'eetu as keessa jira jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu as keessa waan barbaaddan ilaaltanii sirreeffatuu hin dagatinaan isiniin jedha waan akka isa dhabdanillee komentii jalatti nuuf barreessaa gama peejii feesbuukaatiin oksijin miidiyaa neetwoorkii illee fooloo godhuu hin dagatina baroomsa baay'ee achirratti illee isiniif akka darbaa jiru ni beektu jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu kallattii adda addaatiin baroomsi keenya akka isiniif tamsaa jiru ni beektu achilleen fooloo akka gootaniin isiniin jedha asumaan dhuma irratti illee gadi buutanii chaanala keenya lammaffallee please subscribe nuuf godhuu hin dagatina oksijin miidiyaa neetwoorkii kan jedhu asirratti illee qophiilee addaatu asirratti illee waan addaatiin akka isiniif dhiyaatutti jiru abdiin qaba kanaafuu subscribe godhaatii xiqqoo haa deemu subscribe godhaatii guddisaan isiniin jedha chaanala kanallee chaanala keenya lammaffaadha baroomsa irraaf qabadhalleen asumarratti xumurama baroomsa itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha